Dirqama jiruudhaatu ofee isin fageesse dhibee gadi teessan malee biyyarraa isin baase. Dirqama jiruudhaatu ofee isin fageesse dhibee gadi teessan malee biyyarraa isin baase. Jireenyi kaanis kaabaa darbee Karabichoo ittulee jawaabuudha gadoodee bahuufirra otakkiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa qabdu jirtu chaarjerraa gara magaalaa Aleenitti gabbuunee jirra. Viidiyoo isin marree baasa keessatti na dabbareen ture. Ni ulfaataa namatti hin tolu. Amma kuni bakka baasaa Aleen jirra jechuudha. Eenyuun akka arguu deemu wajjumaan laalla. Turtii waggaa 15 olii booda jechuudha wal arguu deemaa jira. Eenyuun akka arguu deemu immoo booda isin agarsiisa. Turtiin keessan na wajjin haa ta'uun affeerraa kiyya yoggaa bira gamoo wajjumaan laallaa jechuudha viidiyicha. Kanaaf na wajjin tura na daawwadhaa isiniin jedha. Turtiin keessan na wajjin haa ta'u isiniin jedha. Hedduu miidhagaadha baas isteeshin illeen. Turtii keessan na wajjin haa ta'u. Konas. Halo. Nerede? Ne kadar geldi? Daawwattoota koo akkuma argitan kun na biratti jirti jechuudha. Afaan irraa waa fadhu isa argani. Maal ta'a? Daawwattoota koo akkuma argitan jechuudha. Wal arginee jirra. Booda immoo mana deemnee maal akka jiruu fi maal akka ta'an immoo wajjumaan daawwannaa isin jenna. Turtiin keessan ni wajjin haa ta'uun immoo affeerraa keenya ni daawwanna immoo maal akka jiruu fi Aleen maal akka fakkaatu immoo wajjumaan laallaa isin jenna daawwattoota fi kabajamtoota keenya. Kana bareedee jechuudha. Garanaan illee biyyattiin akkana jirti. Hedduu miidhagduudha. Biyya jaalalaa jettiin ijaarri jaalalaa fi maaltu akka jiru immoo laala jaalalaa jiraaf hin jiru. Daawwattoota koo akkuma argitan gartaniifsi. Akkuma argitan kana kun tana biratti argamtu. Caama olfaa godhatee inni ani kanaaf gabaabbadhe. Ni sobdi. Ni sobdi. Kanaafuu daawwattoota kiyya waggaa meeqa naaf ta'u wal argin biyaansi osoo hin sobiin waggaa 10 meeqa? Waggaa lama. Waggaa lama eessa? Daawwattoota koo ni sobdi? Waggaa 15 mooja. Kun akkuma argitan kana jechuudha waggaa 15 16 akkana dhungatta garuu. Qoy kaamana galeessi dhungadhaa sitti nooriidha. Maalatti moo? Ay asitti na dhungachuu qabda ture namni wayyaa deeqa osoo Itoophiyaa jiraatte garuu. Qabatiin irra tarta. Maa yoo sirra taree. Qabatiin irra tarta. Osoo dhaqqabuu dadhabee taakkoyyuu duradhee akkamam godhe. Kanaafuyyuu waa wayiitti irra jetteetiin itti booda na dhungatta. Eesh manatti xarabeezaa kaawwadhee si dhungadha. Daawwattoota fi kabajamtoota keenya chaarjerra gara Aleen erga dhufneen booda achitti immoo viidiyoo isin hin marre ture. Baasa keessatti dadhabeen ture. Aleen immoo isin nu daawwachiisa. Namni qoyqa. Maal naataati sirratti? Ani moo ani durbitti afaan koo. Kun akkuma argitan jechuudha durbitti tiyya. Durbitti awwaalaati kana beeki. Gurratti isin calaa warra dhageettan jechuudha. Gurratti isin calaa. Maali yaa? Karabichoo ittulee jawaabuudha gadoodee bahuufirra otakkiti. Daawwattoota fi kabajamtoota keenya akka argitan kun maal argaa jirtanii? Keessa kanatti marqa argitanii jechuudha. Marqi biyya kanas ni jira. Akka aadaa keenyatti jechuudha walumaa galatti marqi eenyuuf qophaa'e marqi? Keessumaadhaaf qophaa'e? Keessumaaf qophaa'e. Kanaafiyyuu waggaa 16 booda jechuudha.
argaan wal argine jenne kana fakkaataa. Asiin hiriyyaan kiyyas asiin asitti argamaa akkuma argitanitti jechuudha. Asiin immoo yoo deebitan immoo durbittiin tiyya asitti argamti. Oromoo maal jettu durbittiin maal jedhamtu? Durbittiin akka dhuka lafee mi'oofti. Akkana jedhan gurratti isin calawu. Calawee. Akkasi. Kanaaf daawwattoota kiyyaa akkuma argitan jechuudha kana fakkaataa turtiin waliin goone kana fakkaataa ilaalame marqa nyaachuutti eegalla achi booda akka ta'u ilaalla. Argitanii jirtanii nyaadha baay'ee. Daawwattoota. Daawwattoota haa nyaannu. Haa nyaannu. Ijoollee maa waame? Wala. Okay, daawwattoota kiyya akkuma argitan ni argitanii jechuudha. Marqi kana fakkaata. Baay'ee firoota jechuun durbiiwwan baay'ee qabanii dhufanii. Yoo isaan dhufan immoo wal isin agarsiisaa isin barsiisaa. Akka carraa ta'ee immoo ifaan dadhabaa ta'uu danda'an fakkaatee ija kiyyaayyuu birbirna godhaa jira. Ifarraa hin fakkaate. Daawwattoota koo akkuma argitan jechuudha. Ati dhadhaa nyaatu? Miskiin. Durbittiin tiyya miskiina dhadhaa nyaattu? Maali? Dhadhaan yeroo xiqqoo sho'atu jirtu sanatti nyaachisanii miti. Maasuudha. Warri akka kiyyaa immoo durbittii qabdan akkasitti warri naaftanii isiin tun durbittii tiyya. Akkuma argitan daawwattoota kiyyaa hedduu galatoomsa isin jedha marqa bareedaadha. Eenyu dalagaru marqa gara? Ana dalagi. Way kaameraan achi dhaqee argamu ana dalagi. Daawwattoota kiyya akkana jettiin adda dalageetti ani garuu waan dho'isu ani caakaa idolloom jetti jarri kun beekta. Simatu dalageessi. Sima dalagee. Ani kushiinaa dhaqne daawwattoota kiyya osoo kushiinaa dhaqe jira isinii waraabee isinitti agarsiisa. Ana dalagi. Keessummaan mana taa'ame jire. Ani dhaquun agartee miree ofii. Kushiinaa ammaa kushiinaa sima fidee dhufee ni jira. Kanaafiyyuu. Kanaaf akkasii daawwattoota kiyya tursiin durbittii wajjin goone kana fakkaata. Walumaa galatti durbiiwwan kiyya baay'eedhaan dhufu. Mee maal akka isaan ta'anii fi maaliif akka dhufan eenyu laaluu akka dhufan biyaansi namni waggaa 10 gadi gurratti isin calawe. Asumaan immoo adaadaatti yesu dubbisee jira. Hedduu gammadee jira jechuudha. Turtii waggaa 16 booda wal arguu fi biyaansi hunda isaaniitu yoo xiqqaate waggaa 10 olii baru hundi isaaniitu jamaalillee hundu wal isin barsiisa hunda isaaniitu jechuudha. Daawwattoota kiyyaa anis ammamee ni nyaadha marqa kana hawwii marqaan qaballeedha. Ofii akka nama biraatitti garuu Itoophiyaa nama dhiyoo biyyarraa dhufe. Hundaafuu marqa kana nyaadhee walitti deebinaa turtii gaarii isiniif haa ta'u galatoomaa isiniin jedha ulfaadha. Takkaan hin ta'u qofa kasi gushaa. Takkaan ta'u? Takkaan hin ta'u wal jibban jedhan. Hayya. Firri maa wal jibbee gurra wal fidama? Wal fidu. Garuu jecha Oromooti kun. Kanaaf akkuma argitanii galatoomaa ulfaadhaa turtiin keessan wajjin haa ta'u isiniin jedha isin jaaladhaa isin kabajaa. Namichoo ittulee jawaabuudha gadoodee bahuufirra bootakkiti. Daawwattoota koo osoo ani marqan fixeen dhufe ilaal durbichi kiyya. Osoo marqan fixeen dhufe mee waan inni ta'uu fi akka inni itti natti dhufu walumaa laalla. Akkuma argitan kunoo kana. Akkana godhu faate. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirta? Nagaa keeti? Akkam jirta? Jirtani? Fayyaadha? Akkami? Abbo? Daawwattoota kokoroo. Fayyaadha? Akkana noo jechuu. Kophaa dhufte? Maaltu kophaa? Acha marka kun daawwattoota fi kabajamtoota keenya kun durbichi kiyyallee dhufee jira. Kun asillee kan argitanillee inni kun immoo xiqqishaa wayii ture garuu amma aga wayii kana ga'ee jira na caalayyuu muxawwaa ta'ee jira. Inni immoo akkuma argitan jechuudha waggaa meeqa wal agartan? Waggaa 10. 10? Hin caalu. 10 gamaale. Jaanti waggaa meeqa? Waggaa 10 wayii dhugaa? Maa yeroo ati Suudaan deemtuun wayarra? Suudaanii 7 ta'e.
Ibanne kudha wayi. Egaa waggaa 10 wayi. Yaasi. Kanaafuu akkana akkuma argitan kanaa kunoo inni kun maqaa kee akkasuma miti. Eenyu jettu? Eenyu jettee? Inni Jibriil jedhanii. Hojii jijjiirattee beekaa guyyaa keessa. Yemmuu maal akkuma beektu argamtee komiire. Hedduu sana beeka waan ta'eef. Kanaaf kun ati mudiira tiktookaati. Daawwattoota kiyya akkuma argitan jechuudha har'a maatii wajjin walitti dabalamee jira turtii waggaa 10 wayii booda jechuudha. Akkana kun akkana jira alhamdulillah rabbiin immoo nama umriin dheerate jedhe akkanumatti wal arganii isinis warri maatiin gargar turtanii addaan fagaattanii addaan facaataniiti waggaa dheeraa turtan warri wal argin rabbi wal isin agarsiisu isin jira nutis jechuudha turtii waggaa 11 hanga 15 16 waan akkanatu jira waan akkanaatiin walitti deebi'uun kenna waan gaariidha ani gara kiyya gammachuu hedduun natti dhagame akkuma argitan dubrii lamaan gidduutti argama akkuma isinitti agarsiise kan biras keessa jira. Maal san qofa jibo foota tilee nama baay'ee gammannee jirra. Akkuma argitan jechuudha. Innis Jibriil jedhama akkuma argitan. Isallee jechuudha nama wajjin guddannee wajjin baranneetiin waggaa dheeraa booda silleen ka wal agarre gaansi. Kuma lamaan booda turtii kuma lamaan boodati malee san dura malee achi as waliin agarre. Akkuma argitan jechuudha daawwattoota fi kabajamtoota keenya isinis jechuudha warri maatii keessan firoota keessan hundaan gargar addaan turtanii jettan rabbiin akkan wal nu agarsiise kanatti isinillee warra isin agarsiisu isin jaa. Ani garuu gammachuu guddaan natti dhagahame har'a maatii bal'aa keessatti argamuun kiyya. Akkuma argitan firoota fi dubriidhaan akkanatti guutameetiin gidduu kanatti argamee jira. Nullee durbicha kennaa yaa'u arginee jennaan iniin gammachuu guddaa baay'ee nutti dhagahamee jirra. Asumaan tiktooka keessifadhu yaatullee. Shakkii malee maa. Ayyee boru inshaallah karaa gama tiktookii Jamaal Abdullatiif jedhamulleen in argama durbichi kiyya. Isiniif dhiyeessuun haala gaariin dabarsina jechuudha. Kanaaf gammadeen jira. Yeroo san xiqqaa turte bara kuma kana keessatti ijaarsa taate qabu. Inde baay'ee xiqqaa ture. Baay'ee xiqqaa ture. Alhamdulillah kana qabu baay'ee xiqqaa gammada. Walaa anas gammadeen jira. Akkanatti isin arguu kiyyaan hedduu gammadee. Maal ani beekee amma Dubayin jechuun osoo itti yaadin namni garuu itti yaadee baay'ee jedhami. Ani beeru jechuun osuma yaa'u haala waan hojjetaa ture ni beektaa meeree hojii kiyya san. Gini guyyaa tokko inni Mansuur jechuun hin oolu. Haala yoo keessa taree yoo himee jedhee guyyaa tokko hin geessa. Mansuur ni caalta. Akka duraan isa yoo taate ni caalta iyyuu. Akkas jechuun kiyya hin oolu guyyaa tokko. Kanaaf daawwattoota fi kabajamtoota keenya karaa tiktookii isaatiin illee jechuudha Jamaal Abdullatiif dhayitaniitiin ka maatii isaa ta'uu hin dagatina. Asumaan jechuudha warri chaanaal kanaaf haaraa taatan subscribe share gochuu hin dagatinaa isin jedha. Ani immoo har'a maatii keessatti argama. Dubriiwwaniin makameetiin jechuudha akkanatti guutamee argamaa jira. Gara biraa immoo durbicha qofa osoo hin taane durbitti illee jechuudha baay'een qaba. Galanni isaan badini alhamdulillah jechaa jechuudha. San malees jechuudha yeroo dhiyootti immoo maatii hedduutu as jira waan ta'eef isaan illee isin agarsiisaa bira dhaqee isinii mara. Amma keessatti argamnu Aleenitti argamna jechuudha guyyaarraa magaalaa Ajmanirraa gara Aleen dhufeetini isaan bira ka dhufe. Kanaaf warri magaalaa Ajmanii fi gara biraatitti argamtanillee dhufee isin ilaala. Magaalaa Sharkaliifaa. Naannoo Sharkaliifaa jedhamutti argamna jechuudha. Kanaaf gammachuu guddatu natti dhagamee jira. Isinis baga gammadanii isiniin jira. Turtiin keessan nu wajjin haa ta'uun immoo affeerraa kiyya durbichi kiyyas ka keessa jira. Bormoo hin mirkaneessinaa yoo rabbi jedhee yaa'u karaa Aleen mool wayi hadiiqota adda addaa deemnee iddoo bashannanaa. Yoo san mirkanaa'aa fi amma halkan keessaa sa'aatiin hin deemee jira. Sa'aatiin amma durbicha keenya itti arginee jenne kun sa'aatii 2 deemami. Kanaafuu turtiin keessan nu wajjin haa ta'u isiniin jedha. Akkuma gammachuu taane yaa'u idduma bakkuma wal arginetti yaa'u daawwattoota keenyaaf daawwattoota isaaniitiif akka inni maatii bira ga'e yaa'u dhaqqabsiisuuf malee iddoota beekamaa tokko tokkotti dhaynee yoo jenne yaa'u durbiiwwan bira dhaqee durbiiwwanii wal argee yeroo sanii misa. Kanaafuu taateen jirte turtiin keessan nu wajjin haa ta'u isiniin jedha. Karabichoo ittulee jawaabuudha gadoo deemaa ofirraa. Oota kiti.
Biyyaan baajirtan ilmaan ayyayamuun biyyarraa isin baasee jireenyi ta'eera qilleensumarraan isiniif dhagaayo salaamtaan biyyaan baajirtan ijoollee ayyayamuun biyyarraa isin baasee jireenyi ta'eera qilleensumarraan isiniif dhagaayo salaamtaan